بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتمتوتا كبجمتوتا هردفتوتا فيديو كان كنتاتن حواسا كينا وروتي كالتي غرغرا رتي سنين دعوتا جرتن ويا هرآ إيغانا عمالي قدينا أرسي لطا زوني كاچما نانو حموس غبايا جدامودان بكمو كلاوي قرآن في قسم حلقان الملك كيستي أرقمو شيخ كينا شيخ إبراهيم چاچو علاكو جدامودان كم بكمان barattoota godinoolee garagaraa godina Booranaa, Gujii, Gaambeellaa, Hadiyaa, Sidaamaa eegana sabootiin garagaraa keessatti argamanii fi akkasuma barattoonni ilmaan biyya kanaa akka ta'anillee sheeka kenna biratti eegana kala halqa ilmii warrootiin barataa jiran yoo rabbi fedhe inshallah warrootiin quraana asii qara'aa jiran gamanaan gaafa quraana geeffatanii jedhanii kitaabota garagaraallee iddoo haalli mijaawaa itti ta'e dirree bareedduu dachii bareedduu tana keessatti argamnaa jechuudha. Guyyaa hadhaa iddoo kanatti wanni argamnee fi ziyaaraa ilmaan boru biyyaa fi biyyoo tana ijaaran jedhamanii abdiin irra kaahame biyyoota garagaraa keessaa akka dhufan inshallah mee maqaa isaaniillee akka lakkoofsa isaaniillee argatuu dandeettan inshallah yaa warri amaaranyaa danda'anillee jiranii isaanan sanniin illee akkasumatti akka jiru isinii dubbifna. Mee warri Boorana irraa dhuftan harka nu baasa. Warri Booranaa irra caalaan ilmaan amma isin argitan kuni godinni keessatti argamnu godina Arsii Lixaati. Garuu ilmaan isin argitan tun ilmaan eegana ammallee godina Booranaa irraa dhufan diin rabbii baratanii biyya ufii biyyoo ufii saba ufii ummata ufii dukkana kufrii irraa gara ifnana islaamummaa warra islaamummaa keessa jiru ka beekumsa eegana ammallee hanqoo qabu barsiisuudhaan warra dhufan kuni warra godina Booranaati. Maashaallah rabbi isinirraa haa jaalatu gaddeebisa. Warri Gujii harka nu baasa. Warri Gujii ila kunno gamas irra jiran jechuudha. Ilmaan tunniin isin argitan warra Gujii irraa dhufanii jechuudha. Warra Gujii irraa dhufanii maashaallah rabbiin galmaan isaan haa ga'u jennaani isinillee gannu deebisa. Warri Hadiyaa ijjaawtu Hadiyaawuch maashaallah soosawnu nama sadiitu as jira. Manguddoo san argaa jirtan maashaallah manguddoo adda eeganaa diin rabbii baratuudhaaf biyya ofii irraa bahanii iddoo kanatti argaman hedduu garaa nama nyaatanii ka Gaambeella የመጡ ጀግና ወንድሞች ደግሞ አለን። እስቲ ጋምቤላዎች እጅ አውጡ ማሻአላህ አራት ሰው ጋምቤላ ዲጉማ ሳኒቲን ለነም ንሳም በቃ አውጡ ማሻአላህ ከጋምቤላ የመጡት እነዚህ አራቱ ጀግና የዲን ተማሪዎች ናቸው። ማሻአላህ አላህ ይጠብቃቸው፣ ካሰቡበት አላህ ያድርሳቸው። የጋምቤላ ህዝብም የሚቀየር አላህ ያድርግልን። ከሲዳማ አካባቢ ዲምቱ አካባቢ የመጡ ደግሞ ዛሬ የመጡት አዲስ ልጆች አሉ። እስቲ ሲዳሞች ወላይታ አም ሶሪ ወላይታ ዲምቱ ወላይታ ራወር ዱፍታ መርከባ ሳወሪ ወላይታ 1 2 3 4 ወላይታ ራለና ማአፉሪ አከስማ ማሻአላህ ሲዳማ ለጅራ ነፈካት ሲዳማ ስንት ሰው ነው ያለው? እጅ አውጡ እስቲ። ሲዳማ ከይሳለና መተኮ ቀምና ጀቾ አከ ወሊ ገላቲቲ በራቶታ ሸንተማ ኦል ቦረና ጉጂ ሀዲያ Gaambeella, Walaayita, Sidaama kana guutuu as keessa jira. Kanaaf ilmaan tunniini ilmaan boru yoo baratanii jedhan yoo rabbi fedhe inshallah addunyaa tana jijjiiruudhaaf deemanii jechuudha. Wanni ilmaan tun barbaadan maali kan jedhu illee gabaabbinaan boodarra isinii tuqa. Mee amma gara sheeka keenna Sheek Ibraahim eegana ammallee nama diin rabbii ilmaan tanniin barsiisaa jiru waan jiru gabaabbinaan waa'ee ilmaan tanaa irraa waan gabaabduu inshallah isin biraan haa gahanii قام قلبي الآن نهردفها إن شاء الله. بعد أسرتي حديثا وفرسي سنة إيش بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قد وانت نقوم جيسو فارو ربي هنا قال سنا الحمد لله رب العالمين. أستاذ كان ميتني بسان ميتني بدي عالم جن ميتني بدي إن شاء الله عالمون أكمزاني رب الرانو هاجالته إدو كنا صاحب كنا إدو برا كنا شيء حبيب لين شافا إدو يرود إرافا واني جماعة أفكتو أكحديث في اللي عالمني أسكيس اللي كقوبسي ساني عالمني أسي برسوسكونس أكسما يجولن كون أسي قرآن كتمت أنانسي أسمان اتفوف أكجلموف إن شاء الله نوكا ميرا لالاني هبتني إن ألا قدو إسان الرد بلمودان
badhisanii jechuudha. Dur isaaniin beekna nama inni ja'a deemu isaan beekna amma isaan illee irratti dabalamanii maal ta'an wal ijaaranii humnatanii isa deemuu dhaateen jiranii rabbi isaan irraa haa jaalatu. Rabbi guddaan nu haa tiisu. Rabbi guddaan nu haa tiisu. Mee ijoolleen tunniin hagam as dhufan hagam isin bira gahan? Yeroo hagam takka turan? Ji'a tokko bulii 15 akkas waan gafa. Ji'a tokko bulii 15 kana keessatti amma ijoolleen kun Aliif irraa eegalte. Ijoolleen faxinaa hagam takka geesseerti? Ijoolleen faxinaa irraa juuza lama kan seenantu jira. Ji'a tokko bultii 15 keessatti juuza lama. Huruuf wajjin deemanii bareechanii asiin maantu jira jechuudha. Allahu akbar. Ji'a tokko bultii 15tti juuza lama gahanii jechuudha. Ijoolleen tunniin amma akka karoora keessanitti waggaa tokko keessatti irra hedduu ijoolleen buustecha abdii qabdan jechuudha. Inshallah. Akkana eegana ammallee walii galatti barattoota 50 ol ni ta'an jecha akkas inshallah akkuma argaa jirtan eegaa hawaasa kiyya wanni ilmaan kana keessa rakkoon isin mudate jechuun wanni akka walii galaatitti nama sagalee kana dhagahutti illee dubbatuu barbaaddan maaltu jira? Wanti rakkoon mudate wanti jiru. Inni rakkuma nama keenya waan ta'eef wallaalaa ofii qabatan malee fudhaa dhiibuun immoo inuman taane. Kanaaf sanumaan ijoolleen tunniin amma bultiin isaanii hundi isaaniitu asuma? Kilaasa jira isaan kana. Kilaasiin gamana jira. Achi keessa bulanii. Hundi isaanii amma uffata halkanii kan uffatan qabu. Ni qabanii inni jedhaa kan qabne yoo jedhu ati as keessaa wal keessa ni jijjiiraachu. Wal keessa jiraachuu. Uffata halkanii hin qabne illee keessa jira. Jamaan himachuu qabda himadhaa waliin qabne. Akkasumallee uffata jijjiirraa uffata gamas rakkoon hin jiru dhaabbanni yoonayaana keessattuu adda durummaadha warra islaamummaatti as dhufan. Warra boru biyya kana jijjiiraniif uffata eegana ammallee kallattiilee garaagaraa gara Keenyaa irraa kan dhufe jira. Akkasuma ammallee biyyoota keenya keessaa kallattii garaagaraa irraa kan ergame jira. Yoo rabbi fedhe inshallah sanillee qabannee dhufnee isinii kennina gama isinillee yaaddani eegana kana fakkaataa mee ustaada keenya Sheekh Abdurrahmaaniin gamana as nuu dhufanii akka walii galaatitti inshallah nama ilmi yeroo ammaan tanaa kitaaba barsiisaa jiranii waan jiru gabaabbinaan inshallah nuufaa dabarsanii asraa booda amma isaantu barsiisaa jiran maashaallah ifama wajji maashaallah eegana waan jiru ilmaan tana keessatti waan arganii fi dhaamsa akka walii gala nama sagalee kana dhageeffatu waan dabarsan inshallah kanuma hunda isaantu barsiisa ayyee maashaallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الكلائق الأجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليه إلى المكلفين لحدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله يمكن أكن جدا والروابيك في والرواهم بين والانقطع ونجدا والرواهم بين أكبكم سأرقة تفوداف حال أما الرجل كان إن شاء الله كسمون كأن نترفني حالا كان نقافته إسانيتي في رب إسان هاقلتهم فتوجده بعد ربي كياتي فارو ربي كياتي قلشا والنجرو إدون كون أكيسين أرقا جرتانيتي إدو ديني داف وريقام قدام قدون نسينان إساني هاسايامي رمون هندان دامني ورق أبري كيس جرودا أكمام أرقا جرتان كانت حاليا أكام أرقا جرتان كانت دينين إرّاء كبركو إن شاء الله بسبب شيخ حبيب لينشا سبب إسانيتيف سبب أمو شيخ علي فايدو كانت أرجماني إدون تون ديني دان قبمته دينين كيستي بركان ديني دا كيستي ياو خلاوي قرآناتي في حديثاتين قبمته كون الرادي مودا وان جدني ياد أكنا ديرا يادني جرانيف ربي مراد إسا يادن سم كونو أتغوتي إجا كيسنين أرغتني جرتني جو كون حمد ربي دا بربادا الحمد لله رب العالمين. hanqin jiru fi ijaabiyya wa salbiyya isa jedhamu tokkotu jira. hanqin jiru yoo ka jiraatu ta'u taate gaafattanii irraa argitanii jirtanii gama uffannaatiin namni gariin hin dhoyfata malee hin qabu kaalkanii irra hedduun isaatu jechuudha. ka guyyaa jijjiiratus hedduun isaatu hin qabu sun waan haaliyyan ijaan argitanii. kanaaf wanni nuti barbaannu ufafotti nuttis deebitanii arguun isaa hin danda'ama. leysal kabaru kal mu'aayana akka jedhamu sanii oduun akka ijaan arganii hin ta'amu akkuma jedhamu san yeroo rabbi isin fidee ganaa ufafotti argitanii sun yoo rabbi jedhe waan ija keessaniin arguun danda'amu. kanaaf baada rabbii kennaati
rabbi isinaatiisu rabbi isinaa eegu wanni nuti deemuuf kaayyeffannee deemaa jirru dagaagsa diina islaamaa kana hamma rabbiin ruuhii teenna nu keessa kaa'ee yeroo isii beekamtuu taate isatu harkaa qaba diin kana waliin oofuudha yaanni keenya kanaa jedha gabaabinaan. ما شاء الله ربي سن الرجال تاجيكي يا امان مال جتميسي الدو كنا مال تسنيت اجمل مال دبر ستاني اللي رموتا ولي قالت ان شاء الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أستاذن كن ربي أمورينو هاريرسو وروان كان سبب تأي خيري تنبيوتا بكم سان أباني هدو دكان كيس جيران أسفداني إن شاء الله أسيتك ديني براتن تازا جيران أستاذ كن شيابي بلنشا كسوما أستاذ طالبو isaan gargaaranii ijoollee kana asitti barsiisan kulli rabbi umurii nu haa dheeressu rabbi warra jannata wal argu rabbi nu haa taasisu inshallah haalli gaariidha nama gammachiisaa wallahi nama gammachiisaa jiru akraa nama yaadachiisaa isinii fi warri isin duubaan dhaabatee maashaa Allah jedhee qabeenyaaf waan garagaraatiin isin cinaa dhaabataarus rabbi isaan haa badhaasu akkuma nuti ilaallee itti gammanne ijoolleen tunni nama seenaan amma dubbattan seenaa ajaa'ibaati namni salaata takka salaachisuuf salaata takka sanuu agafa kanaa gafaatiyaa qofa beekee ajaa'ibaa waan san maqaa dhoofni nu ulfaata ustaaz maqaa akkasii maqaa dhooftan san maqaa dhoofnee nu dubbachuun nutti ulfaata nu wanni biraa wanni jennu hin jirru gammachuu daangaa hin qabne gammannee akkuma isaan dhaamanii inshallah namni biraa akraa waan boruuttiin hin milkoomneefu beelaan rakkoo garagaraatiin dabarsa isin ustaazan kennallee warra kanniin nu dandeettanii warra amala gaarii kamaatii diinii qabu keessaa hin baane amala garagaraa isinitti mul'isu kana mara nu dandeettanii akkanatti leenjii guddaa kennitanii yeroo gabaabaa keessa sadarkaa quraanaan sadarkaa san deemuun guddaa isinii gammannee jirra rabbi isin haa galatoonfatu ammas itti cimaatii haala akka dhufaa arginuun waan kanaa ol nu gammachiisu arguu qabnaa isiniin jedha ustaazan keenya kulli rabbi umurii nu haa dheeressu na gammachiisee jira baay'ee itti gammadee wanni aan dhaamu kanuma yoo jiraate kanuma inshallah jabaadhaa isiniin jedha wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا الله اكبر جرا من البات ያው ጋምቤላ ወላይታ አማርኛ ነበር መናገር የነበረብን አጠቃላይ በዲኑ ላይ በርቱ ነው የተባለው ኢንሻአላህ ወሲያ ሜ ወሪ ማቲን ከይሰን እስላም አንታን ወሪ ማቲን ከይሰን እስላም አንታን ሀርካ ባሳቤ ቤተሰቦቻችሁ ወላጆቻችሁ ሙስሊም ያልሆኑት እስቲ እጃውጡ ወላጆቻችሁ ሙስሊም ያልሆኑት አጣለ ወረ እስላሙ ማን ቀበነቻ ሀርካ ወልባሳ ወሪ ማቲን ከይሰን ሙስሊም አንታን የናንተ ቤተሰቦች ሙስሊም ናቸው አይደሉም እጃውጡ እስቲ ሙስሊም ያልሆኑ አስረ ላላቤ ወሪ ጋምቤላ ወሪ ወላይታ ከይሳከሱ ቦራፍ የዶለ ቀራ ወሪ ማቲን ቤተሰብ እናት አባት ወንድም ኦማውም ወሮቲ ገራ አርኮል ባሳ አካሲን አርጊታን ካዳ ጀቹ ኢልማናማ በራታ ጅራን ኩኒን አብዛኛው የነሱ ቤተሰብ ሙስሊም አይደሉም ወረማቲን ኢሳናኒ የዱን ኢሳናኒ የጋ ሙስሊም አንታኔ ኩኒን ገና ማቲ ጉቱ በየጉቱ ጅጅሩፍ ደማጃ ኢንሻአላህ ወሪ ሰገሌ ካና ዳገይታን ኢልማን በበሬዳ ካና አጥለ ከባዳን አደድሩም ማዳን gara uffataatiin alhamdulillah dhaabbanni yoonayaana waan qopheesseef qabaa lafa jiran kennaafi garuu gama uffata halkanii birdilibsii waan jedhamu san inshallah isii sanirraa waan hin qabneef namoonni ilmaan tan wanni birdilibsiin haphiin takka amma gatiin isii illee guddaa miti oma xiqqoodha natti fakkaata inshallah sannin binneetiin ilmaan tana bira nu geessa yoo jettan amaanaa keessan jedha bira geessuudhaaf qophii ta'u inshallah asumaan isii yaadachiifna ilmaan tannin kunuunsa nu barbaachisaa bira dhaabatu nu barbaachisa jajjabeessu nu barbaachisa keessattuu warri godina arsii lixaa keessa jirtan warrootiin rabbi duniyaa isinitti kennee dalaggaa sagantaalee garagaraa hojjettattanii ilmaan kana bira koottaati konkolaataa keessanillee asuma dhaabaa du'aa irraa fudhadhaa isaanillee jajjabeessaa abshiru jedhaati eegana ammallee abbaa ta'aa fi bira dhaabadhaa inshallah isinin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Eeshi dabalatan asirratti eddoon kuni eddoo kuno Sheekh Abdurrahman Sheyni kenna Sheyni ma'ruuf ni beekamaa tahan ammallee rabbi isaan haatiisu dhufanii adda arguu isaaniitiif gammachuun guddaan akka kiyyatti natti dhagahama kana yoo dheeressineetiin jenne seenaan keessi isaa dheeraadha Sheekh Habib dhufanii eddoo kana naa kenna jaarmayaaf gizee jedhan keessatti koroonni kenna walgahuudhaan eddoo kana eddoo jaarmayaa eddoo barattoonni keessatti baratanis jennaan kennameefii jira eddoon kun
kanaaf insha Allah wanni isinitti dhaamannu iddoon kalaawii qur'aanaa ka uf danda'e kan bultii kun amma yeroodhaaf karaan itti dhufee jira kan isaan keessa jiran kuni karaan itti dhufee karaan badhaan akkana bayaa waan ta'eef nuu kennaa jedhanii bakkee badhaa isin argitan baarzaafota gubbaa jiru kan kun ciramee akkana ijaaramuu jedhanii jirani abbaan rabbi dandeessise insha Allah kanarrattis hordoffii godhee ka keessatti barataniif ka bultii isaaniillee badhaa ka uf danda'e jechuudha. Ana ijaaramuu waan jedhanii gaafatanii jiraniif kanallee isin biraan geenna. Barnoota ijoollee Booranaatiif ijoollee Geediyoo ijoollee Gaambellaa as keessa qubatanii baratuu bichaa utuu hin taane kaayyoon jiru ijoolleen biyya tanaannawaa kuyyoo baratee aalima gizee ta'e asii deemu biyya ofii ibsa. Kan naannawa as keessatti dhalates kanneen itti manxanee akka jabaatee baratu jechuu kaayyoon tunis waan jirtuuf isinillee irra deebiitiin waan tana itti nu dabarsitan jedhe baada rabbii kiyyaati abdii qabaa waan jedhu. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.